موجودة جنب البحر. ايوه هذا اللي جنبه، هي دخلت وما قالت لاحد وغرقت والحمد لله وماتت. هذا امر الله. لا حول ولا قوة. طيب داين ايش سويتم؟ لسه والله الكفيل بيسوي الاوراق والاجراءات. انتم يعني انتم اشتري ايه يعني انتم مو جات كنو نسريان في رسيتي لا رسيدي نسيان جولي ساتي نسيا متعندوتي إسيني أرسيدا موبي إيشي قالوا في جي لما بيتشا قبل قالوا إذا ناس أمانون جت مالي أدو أربعة أنا وانا دبستي قالوا هيدا أنا جت نحاسوتي بكي أما إسيني تي ما كنا مسين جرتكم ما نقبلتي نمتيتي قالوا فني وقالوا الفوتيتي جالسة قبل زين البو قبل زين ijoollee lama qabdi abbaan manaa isii adaamaa hojjeta ijoolleen sagalee ijoollee isiitu akka kasheer nu goote gali immaa si barbaanna nu birriin barbaannu jetteen ijoolleen jechuudha. turteetti mucaan kun erga biyyaa baate Waggaa lama hin turre waggaa lama qofa. ilaalaa oromoo shamarran ilaalaa bareechaati ilaalaa akkatti ba'an malee akkatti galan hin beeknu ilaalaa Wallaahi baay'ee ulfaata. galuufani jettee ijoollee sitti owwana yaaddoon ijoollee si ajjeesee jechuudha. Galuufani jettee hoggaa lama hojjetattee shaantaa qopheeffattee madaamii tajjeese allaqe. Akkamitti namni Aduu harbaa sagalee isiin na ergite aduu harbaa hin jira. Bajjeesa. Utuma bajjeesuu barbaadde jettee abbaa manaa biratti bajjeefti malee bishaan keessa obbuufti madaamii darbatteedha mana. Macarashaa dubbii kanaa ammoo walumaan laalla. Shamarran rabbi sina eegu eeggata. Tanuu kun xuraata fixxeetuu ji'a lama erga dhattee ji'a sadii ji'a saddeettuu jedhame garaa nama nyaatu. Tiri galee hoggaa lama guutuu dubartiin ilmoo qabdu akka qalli tokko hin ajjeeftu. Ajjeesuu isaa dhiiftee hin deemtu manaayyuu. Wanni kun irratti hojjetamuu qaba. Imbaasii Saudi Arabiyaatti hin bilbilaa amma informationii qabatama sagalee madaamiin siif qabde moo sagalee madaamiin sagalee wayii baga duutee alhamdulillah mootachi moo maal jettiin kajedhu wayyaa argeera. Alhamdulillah mootetti ka jette sun madaamii isii osoo hin ta'in obboleettii madaamii isiiti. Eessaan argadha qabdaati. Ani lakkoofsa isiitiin lakkoofsuma isii lakkoofsuma catti amma catti matee na taduute tana lakkoofsuma isii kana intalli mucayyoon jimmaatuun harkaa qabdi. Mucayyoo jimmaa sana naa barbaadaa meeme isiin hin beetti. Mucaan sun akkasitti duute hin beeku. Mucayyoon jimmaa sun immoo isiniin maal jette? Mucayyoon jimmaatuun akkinaan jette nafa dhiqadha jettee nu biraa hafte malee madaamiin hin darbine. Daqiiqaa 50 booda turre madaamiin dhaqi ilaali yoonaan jettee an deebi'ee ilaaluu isin bishaan keessa kuftee bishaan keessa jirti. Boqottee jirti. Bishaan akkamii? Mucatti jimmaa sana naa fida. Maaliif beektu? Bishaan yoo bishaan isii dhaggeeffadhaa yoo bishaan gandaa ta'e adda baafanna. Yoo immoo bahara ta'e masbaa gibbii keessaa kakunoo masbaa jechuun kakunoo bakka bashannanaa yeroo adii ta'u bishaan isa kan gandaati. Baharii jeddaati. Lubbu masbaa miti baharii jeddaati. Viidiyoon isaa jira. Viidiyoon isaa jira miti ba'an. masbaadha kunoo sagalee mucayyoon jira masbaadha malee gibbima keessatti baharii miti mucayyoon qadeemte masbamatti ijoolleen dhiqatanii jarri biraa mana galee isin hin dhiqadha jettee nu biraa hafte. Daqiiqaa 50 booda yoggii namittiin daqiiqaa 50 booda deebii ilaali maal taatee turtee onaan jettu yoggii an dhaqu mucattiin keessa kuftee boqottee jirti bishaan keessatti. Alhamdulillah mootochi maaliif jette reeba daamiin? Alhamdulillah mootochi ka isin jetteen kun mucayyoo durbii isiiti itti bilbila yaala yeroo naasarmee jechuudha. Rabbi cubbuun hin dubbachiisini. Mucaan kun harka namaa keessa jira malee utuu akkasii qobaasii duuteeti. Qobbaa madaamii isii inshaallah firri madaamii isa taatu maal isa taatu alhamdulillah wanni isii jechiisu hin jiru tokko jedha. Lammaffaan immoo obboleettiin keenya kuni haqni isii baramuu qaba. Kullu nafsin zaa'iqatal moot. Obboleettiin keenya lubbuu isiin tumanne wanni garaa nama nyaatu maatii sana na qunnamsiisaati. Maatii sanaaf illee haqa isii erga barbaaduun cinaatti sappoorti goona ijoolleesi. Maaliif
Dawwalaa jira maatii irratti yoo qo'imee yoo silkiin naaseen maatii irratti dawwalaa jira. lakkoofsa maatii wal na agarsiisi. Lakkoofsa haadha siif abbaasii naa fida. Haadhan qabdu abbaan qabdi obboleessan qabdi dawwalaa jirramee. Deeggarsa goonaa fi deeggarsa maalii deeggarsa ilmaansii jechuudha. Kaleessa ilmaansii guddisuudhaaf biyyaa baate kuftee haftee biyya namaa keessatti haqa sii barbaaduun cinaatti ho'a kanaan ijoolleen sii deeggaramuu qabu. Rakkinatu biyyaa baasa yookiin mana qabalu ta'a yookiin mana kiraa keessatti taa'u ta'a. Mana dhaqee jijjiira jireenyaan jijjiira mana bita jettee baate ta'a. Waan isiin gochuudhaa baate sana inshaallah yoo rabbi jedhe guyyaa tokko sagantaa qabannee deeggarra bukkeetti immoo dinaa barbaanne bukkeetti jechuun irraa barbaanne naannoo biraatti. Akkuma keessatti ilaalaa shamarran biyyaa lama. Dubartiin waa malee biyyaan baatu siniin jedhe miti ammatu abbaa manaatti dawwale maaliif biyyaa baate ijoollee gatteetuun jedhe yookiin mana hin qabnu mana kiraa keessa gallaa mana ijaaruuf baate jedha yookiin immoo waan ittiin jiraannu dhabnee jennaan. Eeyyaan sirriidha muube ilalaali. Isin dura awwala Suudii daladdee turte waliin dalagaa turre Suudii yeroo daladdu jechuudha. Dubaayin as na wajjin waliin dalagaa turre Dubaayin jechuudha. Dubaayii galtee heerumtee jettee ijoollee lama eegadeette mana kiraa galtee Adaamaa. Mana kiraa kana keessaa bahee maaliif deebite an afaan kiyyaan jennaan ani waan biraatiif hin deebine manuma kiraa kana keessaa bahuuf deebi'e malee waan biraatiif miti. Mana kiraa kanarra olii gad deemu tokko ilmoo kan kee siin jaallatu tokko ilmoo kan kee jaallata. Sababa kana ta'eef deebi'ee malee ani ilmootii wajjin biyyatti jiraachuu dadhabeetii miti. Sila kana ta'eef inni doktora aga takkallee taatu ji'aanonni inni fudhatu tun dhimma silaa wacii naataati garuu mana kiraa kana keessaa bahuufi. Adeebi jetti sagalee ijoollee isii wallaahi aduu harbaa jechuudha. Immaa teennan galtuu nusi barbaanna malee birrii hin barbaannu. Immaa nuu gali jedhanii maatii ijoolleen isii ergiteef jechuudha. Wallaahi osoo dhageeffachuu baadhee hedduutu akkanatti tola. Namni dubartiin takka akkatti bayan malee akkatti galan hin beekani. Garuu isiin ofiin duutee madaamii isii sunuyyuu bishaanitti galtee rabbiin wallaahi akka isii haa baasu waan isii haa birmatu daa'imman isii akkasitti osoo isii dheebottu haati xiyyaarra naa galti bor naa galtettee osoo isiin dheebottu daa'imman isii karaa hafte sun waan dhummaan daa'imman sanii isaaniif haa birmatu. Waan kana osoo callisuu baatanii wallaahi isii bichaa miti ka dhokatee du'aa jiru miidhamaa jiru meeqa kamtu jira ka ol hin baane. Adara isinitti haa ta'u. Waan information guutuu argachuu qaba gatii ta'e tokkoffaa baasii jiddaa biraan gaha dhiini mucattii tanaa akka lafan banne fuudhanii masbahatti bishaanitti darbanii ajjeesanii akka waan isiin ufii duutetti amma biyya galchuudhaaf tattaaffii godhaatiin hin jirtii jedhan maadaamiin isiin bira dalaydu. Mucattiin tuni Misraa Muhammad jedhamti Arsii Zuwaay ijoollee isaaniitu amma Suudii irraa ganama irraanatti bilbilanii na cinqaatiin jiranii ambaasiin dubbii mucattii tanaa wajjaan baasaatii dhugaa mucattii tanaa baasa koppiliinkii godhaa ambaasii jiddaan biraan gaha dhugaa mucattii tanaa haa baatu dhugaan miskiinaa haa baatu isin ammootu warri achi jirtan warri ambaasii gubbarraa qabee haga jalaatti dhugaa isii baasuu hin dandeettanii dhugaan isii akka dhukanne isiniin jedhaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukkana sagaleen suni ka dhageettan arabditti waan jettu dhageettaniirtan. Silkii isii kana silkii misraa kana arabdittitu kaase. Maal jettee ani kafiilaa miti laakiin ani obboleettii kafiila isiiti. Kafiilli dhufee waraqata isii xumursiisee biyya galchaa'ee duutee jirti alhamdulillah jetti. Alhamdulillah jechuun balada isaaniiti jedhanii akkasumatti hiinee cal'ifnee saniin ala wanni isaan nuu deebisan hin jiru. Mucattiin ammallee egaa sagalee kana ol baasnee miidiyaarra ol baasnee jennee maal jedhanii inumaayyuu sagaleen kunuu kijibaa madaamini akkana hin jennee jedhanii biyya dawwalanii maal jedhanii akkanatti miidiyaarra ol baastaniiyyuu miidiyaarra eega ol baastani reeffi akka galuu hin feetanii jetteen abbaa warraatarra. Mucattiin tuni manni isiin hojjettu orgaan dalleen hin jirti isii tanaa fi orgaandatu jira. Hin qabu lakkoofsa isii laakiin abbaan manaa isii hin qabu. Ayyee waan hubanne qabnaa isaa keerraatti deebitaa. Wanni nu badhe wayii obboleettiin keenya bahara daakuu yeroo dhattu isinitti himteetti. Sitti himteetti yeroo bishaan. Gaafa bahara daaktu maali jette? Yeroo bahara daakuu dhattu
nagumaan deemte booddee nagumaan deemtee sagalee isiitu jiru. suuraa baharaallee nu ergite sana booda bishaan maal maqaan isaa piroofaayilii jijjiirratte akka nama gaddee wayitti akka nama aarii qabutti jettee miti. Eeyyeti barreeffamaanii waasaappii isiitirratti barreeffamni ilaa hanga har'aa jiru barreeffamichi jechuudha. Maal jedha? Barreeffamichi silkii kiyya kennime. Silkii eebaluu bira jiraayyuu jechuutu danda'ama. Yaani balada arabaati yoo jenne arabni tun seera itti nu fudhatte qabdii yoo seera itti nu fudhatte wallaaltu namni kun hin rifata ahlii isiitii akka galuufi ji'aa fi guyyaa 15 hafa. Mucattii tana jechuudha. Qopheeffattee agaraada isii hunda qopheeffattee ijoollee ofiitii uffata bitattee gaafa qophooftee jettu warra kanatti dawwalanii osoo namni isin bira jiraayyuu jedha namni caluma jedhanii isumatti dawwalanii duuteerti misra duuteerti meesnitti maaltu dhagama manaa bira isin dalaydu tanaan dura isin dura kun yoo hojjete haasoftan wal dhaba himatti rakkinna wahii walirraa qabdi faamilii bira daldaltoona. Nuti mucattiin tunuu bira jiraachuu hanga isiin duute beeni malee nuti wanna mana sanii nutti himtee